Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Har'a maalidhaa? Barumsa addaati. Baay'ee barattoonni kan nagaafachaa turan keessanillee jechuudha. Garaagarummaa jechoota kanaa yookaan immoo gaaleewwan kanaa maalidhaa naan jechaa turanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma garaagarummaa akkuma asirratti ilaaltan always, never, sometimes, rarely, hardly ever kan jedhaman kanneen garaagarummaan isaanii maalidha? Yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee garaagarummaan isaanii maalidha jedhanii ni gaafatu jechuudha. Har'a tokkoon isaanii yoom akka fayyadamnu, maaliif akka fayyadamnu isinitti himaa jechuudha. Na waliin tura. Warroonni haarawaa taatan chaanaalii kana subscribe gochuun hin irraanfatinaa, akkasumas mallattoo bilbilaa tuquudhaan all kan jedhu irra yoo gootan viidiyoo nuti yeroo hundaa gadhiisnu isin bira ga'uu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo maalidha? Warroonni direct online'idhaan kallattiidhaan barachuu barbaadan jechuudha. Jalqabarraa kaastanii yookaan barachuu barbaadan ta'e chaanaaliin Nagaa Tube isin barsiisuudhaaf qophiidha jechuudha. Jalqabarraa kaasee dubbisallee warroon isin rakkisu jalqabarraa kaasnee isin barsiisna. Kanaafiyyuu nu waliin turuu hin irraanfatinaa. Okay, kan jalqabarraa maal jedhaa? Always jedha. Always yoo jedhame 100% of the time baqa. Maalidhaa? 100% yoo jennu parsantii dhibba sa'aa parsantii dhibba kan fudhatudha jechuudha. Yeroo hundaa jechuuf agarsiisa. Always yoo jenne for example, I always drink coffee. I always drink coffee. Ani guyyaa yeroo hundaa maalan godheedha? Coffee buna nan dhugaa. Right? Amma asirratti parsantii dhibba kan agarsiisu jechuudha. Sa'aa keessaa parsantii dhibba yeroo hundaa. Always yeroo hundaa jechuu barbaada. Always. I always drink coffee. Ani yeroo hundaa buna nan dhugaa. Ani yeroo hundaa buna nan dhugaa kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay, inni biraa immoo usually jedha. Usually jechuun yeroo baay'ee jechuudha. Most of the time. Right? Most of the time kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Usually most of the time yookaan yeroo baay'ee yeroo hundaa miti. Amma asirratti ilaalaa asirratti difference isaa ilaalaa. Yeroo hundaa yoo ta'e always, garuu yeroo baay'ee yoo ta'e maalidhaa? Most of the time. Yeroo baay'ee fi yeroo hunda gidduu garaagarummaan ni jira. Isaan hubattee dheetan jaala. Kanaafuyyuu fakkeenyaaf she usually walks to work. She usually walks to work. Kanaafiyyuu isheen yeroo hundaa gara hojii yoo deemtu maal gooti? Walkiidhaan yookaan lukaan deemti jechuudha. Yeroo hundaa gara hojii ishee yoo deemtu jechuudha. Yeroo takka maybe taaksii fayyadamuu dandeessi yookaan baasii fayyadamuu dandeessi jechuudha. Darbee. Okay. Inni biraa immoo often kan jennu kun immoo maalidha? Wantoota irra deddeebinee hojjennu tokko dhaaf fayyadamnaa jechuudha. Irra deddeebi'amee kan hojjetamu many times irra deddeebi yeroo baay'ee jechuudha. Kunillee usually irratti baay'ee dhiyaata. Gara usually baay'ee dhiyaata jechuudha. Many times kan jedhu bakka bu'a yeroo baay'ee. Akka maal jedham? We often eat together. Yeroo baay'ee maalidha? Waliin nyaannaa. Yeroo baay'ee waliin nyaanna. We often eat together kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay, inni biraa immoo sometimes yeroo tokko jechuudha. Yeroo tokko jechuudha. Amma asirratti sometimes yoo jennu yeroo tokko amma wanti sometimes I watch movies. Yeroo tokko maalan godha jedha? Fiilmii nan laalaa kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Inni biraa immoo occasionally jechuun darbee jechuudha. Wanta darbee hojjettan tokko ni jira miti. Occasionally jettanii jechuudha. Isa occasionally kan jedhu kana fayyadamtan. Sa'aan isin fayyadamtan darbee jechuuf occasionally kan jedhudha jechuudha. They occasionally visit us jedha. They occasionally visit us. My grandma occasionally visit us jechuu dandeessan. Yeroo tokko isaan yeroo tokko nu gaafatu. Visit us yoo jenna amma dhufanii nu gaafatu kan jedhu bakka bu'aa jechuudha. Namoonni ol gaafatu miti. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf my grandmother jedhee ta'u akkaawuntii yeroo tokko dhuftee nu gaafatti. Yeroo darbee nu gaafatti jechuuf
My grandma occasionally visit danda'e. Inni biraa immoo rarely jedha. Rarely jechuun very few times yookaan yeroo darbe maal akkamitti isin ibsu turee jechuudha. Rarely almost baay'ee kan hin mudanne jechuudha. Yeroo tokko tokko isin jedhu akka sometimes miti. Sometimes yeroo tokko haa jedhamu malee akka rarely miti. Rareedha kun. Rarely yoo jennu baay'ee darbee kan jedhudha jechuudha. Baay'ee darbee kanarrallee kan ta'an ni jiranii gara dhumaa yoo deemnu ilaala deemna. I rarely kan jedhamu asirratti I rarely drink coffee jedha. I rarely drink coffee. Ani maalidha darbeen maal godha jedha buna dhuga. I rarely drink coffee. Darbee dhugaa jechuudha. Yeroo dhugneetu baay'ataa jechuudha. Asirra qabu. Yeroo dhugneetu baay'ataa jechuudha. Okay, inni biraa immoo hardly ever. Almost never jechuudha kun. Kun immoo kuwwani hamma ta'e fakkeenyaaf I rarely drink coffee kan jedhu yeroo baay'ee darbeeti kan dhugu. Hardly ever yoo ta'e immoo jechuudha. I hardly ever drink coffee yoo jedhe immoo maal jechuudha jechuudha. Hin dhugu jechuu hin danda'anii jechuudha. Tasa wanti jedhamu ni beektanii miti. Bakka wanta isin wanti hin hojjenne tokko garuu tasa kan hojjettan. Almost never jechuudha. Garuu tasa wanta tokkollee yoo kan gootan ta'ee jechuudha. Kun immoo hardly ever kan jedhudha. I hardly ever go out. I hardly ever go out. Yeroo tokko jechuudha kan ba'u isa agarsiisa jechuudha. Okay, neveriin ammoo maalidha? Parsantii meeqa? Parsantii meeqa? 0dha jechuudha. 0dha. Alwaysiin parsantii 100 yeroo hundaa'e neveriin ammoo parsantii 0dha. Gonkumaa jechuudha. I never skip breakfast. Gonkumaa ciree koo hin dabarsu. Gonkumaa ciree koo hin dabarsu kan jedhu agarsiisa jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Barumsi keenya irraa kana fakkaataa. Kabajamtoota hordoftoota Nagaa TV yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Baay'een isin jaaladha. Nagaa naaf ta'aa. Na waliin jiraachuu keessan mee koomentii irraan naa barreessaa. Ammaaf nagaa naaf ta'aa.